ministeerri geejjibaa United States daandii qilleensa Itoophiyaa fi Etihad Airways seera cabsaniiru jechuun maallaqaan akka adabaman murteesse. Ministeerichi marsariitii isaa irratti odeeffannoo baaseen daandiiwwan qilleensaa lamaan daangaawwan daandiiwwan qilleensaa keessa akka hin balaliine dhorkaman keessa balali'uutiin seera cabsaniiru jedheera. Hamza Hussein. Ministeerri geejjibaa United States ibsa kamiisa darbe baaseen daandiin qilleensaa Itoophiyaa mallattoo yookiin koodii American United Airways balali'uu isaatiin $425 akka adabamu murtaa'eera. Daandiin qilleensaa United Arab Emirates ka ta'e Etihad ammoo lakkoofsa adda baastuu daandii qilleensaa Ameerikaa Jet Blue jedhamuun balali'uu isaatiin $400,000 adabameera. Ministeerichi fuula marsariitii isaa irratti odeeffannoo baaseen akka jedhetti daandiin qilleensaa lamaan abbaa taayitaa aviyeeshinii federaalaa FAA daangaawwan qilleensaa daandiiwwan qilleensaa akka keessan balaliine dhorkaman keessa balali'uutiin ture seera kacabsan. Daandiiwwan qilleensaa lamaanuu gocha kanarraa akka of qusataniifis akeekkachiisni akka kennameefii ture gabaafameera. Biiroon ministeera geejjibaa United Statesitti Aviation Consumer Protection jedhamu qorannoo geggeesseen bitootessa 2020 haga muddee 2022 gidduutti daandiin qilleensaa Itoophiyaa yakka kana raawwateera jedhame. Yeroo jedhame kanatti daandiin qilleensaa Itoophiyaa koodii United Airlines fayyadamuun Itoophiyaa irraa Jibuutiitti balaliiwwan baay'ee taasiseera. Daangaan qilleensaa kun ammoo daandiiwwan qilleensaa Ameerikaan akka keessa hin balaliine bulchiinsa aviyeeshinii federaalaatiin dhorkameera jedha. Daandiin qilleensaa Afrikaa guddichi gocha kana karaawwate hayyama ministeera geejjibaa Ameerikaatiin ala ta'uu ibsicheereera. Adabbii kana ilaalchisee deebii BBC'n daandii qilleensaa Itoophiyaa irraa argachuuf yaalee hin milkoofne. Qorannoo Etihad Airways irratti taasifameen daandiin qilleensichaa hagayya 2022 haga fulbaana 2022tti mallattoo Jet Blue Airways fayyadamuun balaliiwwan baay'ee taasiseera. Balaliiwwan kunneen ka taasifaman United Arab Emirates fi United States gidduutti yoo ta'u, bulchiinsa aviyeeshinichaatiin daangaawwan qilleensaa daandiiwwan qilleensaa Ameerikaatiif dhorkaa ta'an keessa darbeera jedha. Ministeerichi Etihadiin fulbaana 2022 fi sadaasa 2022 beeksisullee daandiin qilleensichaa garuu amajjii hanga eebla 2023 mallattoo Jet Blue fayyadamuun balali'aa turuu isaa ibsi kun eereera. Ministeerri Tiraanspoortii Ameerikaa xiyyaarota imaltootaa United States keessatti galmaa'aniif yeroo yerootti beeksisa baasaaf yeroo hedduu daangaawwan qilleensaa balaliirraa ka dhorkaman imala daandii qilleensaaf mijatoo miti jechuun yookiin qaxanaa walitti bu'iinsi keessa jiru jedhamee yoo yaadameedha. Onkoloolessa darbe ministeerichi Ejensii Aviyeeshinii Awurooppaatiif qajeelfama ergeen xiyyaaronni daangaa qilleensaa Iraan keessa akka hin balaliine dhorkaa kaa'uun isaanii yaadatama. Onkoloolessa keessa Iraan Israa'el irratti haleellaa misaayilii geggeessuun ishee ni yaadatama. Daandiiwwan qilleensaa mallattoowwan balalii Ameerikaa ka fayyadaman qajeelfama ministeerri geejjibaa US yookiin ammoo abbaan taayitaa aviyeeshinii federaalaaf ajajamuu akka qaban xiinxaltoonni ni himu. Ministeerichi dhiyeenya kana seera daangaa qilleensaa Ameerikaatiin ala daandiiwwan qilleensaa socho'an adabaa jira. Daandiin qilleensaa Kanaadaa Air Kanaadaan fulbaana darbe mallattoo United Airlinesiin daangaa qilleensaa Iraaq keessa balali'uun $200,050 adabameera. Daandiin qilleensaa Emirates ammoo muddee bara 2021 haga hagayya bara 2022tti mallattoo Jet Blue fayyadamuun ol fageenya akka keessa balali'u hin eeyyamamneefiin oliin daangaa qilleensaa Bagdaad keessa balali'uun $1,1.5 adabamuun isaa ka yaadatamuudha. Adabbii kana hordofee paayileetonni daandii qilleensaa Emirates sababa haala qilleensaa rakkisaa ta'een daangaa qilleensaa hayyamameen ala balali'uuf akka dirqaman deebii kennaniiru. Kaasaa miseensonni poolisii riphee lolaa godina Booranaa aanaa Eelwayyee ganda Saabbaa keessatti bananiin obbolaan lama ajjeefamuu maatii fi aangawaan aanichaa BBC'tti himaniiru. Ajjechaan kun sanbata duraa akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 2017 waaree booda naannoo sa'a 11 raawwatamu. Miseensi poolisii yoo himan obboleessa miidhamtoota kanaa kan ta'an obbo Galmaa Bunayyaa ka'umsa ajjechaa kanaa dubbataniiru. Ka'umsi waan kana mana wayii ganda sanarratti ijaaraa jiran yaa qajeelfama mootummaati jedhanii uummanni tajaajila argachuuf mara gandatti argatan qajeelfama mootummaa san jedhanii uummata kana giddiidhaan mana san ijaarsisaa turan. Yeroo ijaarsisan kanatti bulchiinsaa fi nageenya ganda sanii kan turan uummata kana guyyaa irraa sodaachisaa kan ture. Har'a waan isin hin beeknetti isin bu'aa namni isin hin beeknetti isinitti gadi dhufa jedhee uummata kana sodaachisanii haalitti mana sana uummanni kun ittiin ariifatee fixuuf tooftaa akkasii akka waan fayyadamaniitiin fakkaate isaan achirraa ammoo jalqaba ka'umsa dhukaasa kan banellee namichuma anamma isiniin jedhe kan fidinsaaf nageenya ganda Saabbaa kan taanse ammoo akka supervisionii xaanarraa namni achitti bobba'ee itti gaafatama waajjira fayyaa Eelwayyee kan ta'e
tafaana waan kana marayyuu kana mari'atee akkaataa itti uummanni kun sodaachisnee mana kana filisiisne jedhanii uummata kana gaafas akka yoo uummata yaamatin immoo nama baay'een gara nama 100 wayii ta'a jedhanii taansee ammoo itti gaafatamaa ofiisota nageenya gandasaa bakkan mootorii wayii kontorbaandii feeteetti jedhee jalqabaaf dhukaasa isatti irraa dhukaasa. Boodarras miseensi caasaa mootummaa bilbiluun miseensota poolisii farra riphee lolaa gara iddichaatti waamuu dubbatan. Farra riphee lolaa kan taane kana aanaa hin wayyeerra ta'aa jiru bilbilee yaame. Isattuu bilbilee yaame orienteeshiniin akka waraana kanaaf kenname ani beeku galti kenna gandaa rakkoo nageenya takka hin qabne guyyaa takka sagalee rasaasa keessatti kan dhagahame hin beekne waraanni sun yeroo dhufetti naannaa mana kennaa dargaggeessa 3 wayitu ta'aa ture. Dargaggeessi 3 ta'aa ture kuni waraanni yeroo dhufu makiina gadhaabe. Makiina gadhaabanii kota jedhanii ijoolleen humnaa waraana nu geessaa jiran jettee keessa ofiitti shakkite makiina isaanii irraa waraanni gadi fiigee haalatti nama sodaachisu wayitiin isaan yaamannaan jalaa fiigee dargaggeessi. Isaan sadaanuu fiiganii gara bittinnaanii gurbaan tokkirii wayii kan qallaa goollichaa kan jedhamu mana keenya irra maree jala warri faana fiigee jennaan. Ka gurbaan mana keenya irra maruu eegalee dhukaas irratti bana. Dhukaasichi mucaa irratti baname kun obboleettiin kiyya mana keessa gubbaa ta'aa turte isii kanuma dhukaasii baname dugda duuba isii irraan rasaasii seene achumatti ajjeese mana yaalayyoo songa hin jecha. Ittaansee ammoo obboleettii kiyya kun obboleettiin duutee dhaga'ee abbaa ijoollee jaati deebana bonayyaa jedhama inni tantilleen ammoo xuunnee bonayyaa jedhamti. Obboleettiin duutee jechaa dhaga'ee jennaan bakka dhiirii fiigaa dhufe inni. Yeroo fiigaa dhufu kanatti namni baay'een qabuudhaaf jala fiiganii yoo mana ga'u mucattii duuta argee warra waraana kana faana fiigu. Warra waraana kana faana yeroo fiiguti uummanni irraa qabaatu. Maali jedhanii gurbaan amma isa gadhiisaa yookaan walitti finfixaanaa irraa hin qabinaa gadhiisaa jirani. Akka uummanni kulleen yaa'u nama jalatee namni gaafa jalatee simmeeti akkamii keessa akka galu beekamaadha. Yeroo namni qabu kana hin qabinaatii gadhiisaa yookaan walitti finfixaa jedhee akka uummanni jara daallee qabe nama kan hin tasgabbeessine godhee uummanni dammoo walitti finfixaa waan jedhamee gurbaa dura qabaa ture ofiyyuu gara duuba baqatee kan. Gurbaan dammoo nama jalatee waan ta'eef gara warra yeroo achi yeroo jalqabaatti miidhasaa ilbaarraan ta'ee kuffise. Gurbaan dhaameera nama lafa ol ka'uu danda'u miti yeroo inni ammallee rifatee onneen lafa ol butte waan badee jedhee yeroo inni lafa ol fiigu bakka uffaa qaama saalaa isaa kanatti dhaga'e. Mi'a garaa marayyuu keessa lafa balchirratti balchi walakkaatti kan obboleessi biyyate akkasitti itti yaadee kan gocha kana godhe. Ajjechaan obboleeyyan lamaan irratti raawwatame dhugaa ta'uu BBCf kan mirkaneessan bulchaan aanaa Eelwayyee obbo Galgaloo Dabbaasoo ka'umsa ajjechaa kanaa qoratamaa jiraachuus himaniiru. Lakki akka dhibii qabanii yaa of eeggannoon godhuudhaaf tarkaanfii fudhatamu waan ta'eef inni ka'umsiisaa maaliif akka ta'e seeraan qoratamee sammuutti argamta malee isaanii akka biraa qaban. Mee poolisoonni bobbii qabu ture akkamiin gara ganda sanaa deeman? Bobbii qabanii warri hojii nageenyaatiif achi bobba'anii hojii nageenyaatii fi eegumsa maal waliigal naannoo sun jiruu fi achitti socho'anii iddoo biraatti jechuudha. Kanaaf taatee ka'umsiisaa maal akka ta'ee fi akkamitti akka tarkaanfiin fudhatame sun seeraan qoratamuu jira. Mee tarii miseensonni poolisii kunneen miseensota poolisii idileeti. Miseensa poolisii riphee lolaa. Namoota 10 akka ta'anidha kan natti himtan kan to'annoo jala oolan kurnanuu shakkamanii jechuudha. Isaan seera qulqulleessa booda isaan keessaa eenyutu nama rukutee wanni jedhu seeraan qulqullaa'anii waliin yeroo waliin jiran hundinuu qabatamanii jiranii. Pireezidaantiin Tarkii Rasiib Xayyib Erdogaan waliigaltee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa Ankaaraatti mallatteessan hordofuuf biyyoota lamaanitti imaluuf akka jiran beeksisan. Erdogaan yoo waaqni jedhee baatee amajjii yookaan guraandhala keessa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa daawwadheen tarkaanfii jiru addunyaaf beeksisaa jedhaniiru. Hamza Hussein waan qindeesse qaba. Pireezidaantiin Tarkii Rasiib Xayyib Erdogaan jaarsummaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaaf ta'anii araaraan xumuramuu isaanii biyyootaa fi dhaabbilee adda addaarraa dinqisiifannaa guddaa argataniiru. Pireezidaantichi akkaatuma waliigaltee torban darbe dureewwan Itoophiyaa fi Soomaaliyaa Ankaaraatti waliigalaniin baatii amajjii yookiin guraandhala 2025 keessa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa dhaquun dhimma araaraa irratti hordoffii taasisuuf akka jiran miidiyaan Tarkii Anadolu jedhamu gabaaseera. Erdogaan yoo waaqni jedhe baatii amajjii yookiin guraandhala keessa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa daawwadheen tarkaanfii jiru addunyaaf beeksisa jedhan. Akkaataa waliigaltee Ankaraa muddee 11 2024 marii jaarsummaa pireezidaantii Tarkii Rasiib Xayyib Erdogaaniin Ankaraatti geggeeffameen Tarkiin marii teeknikaa akka eegaltuu fi marichi isaan baatii 4 keessatti akka xumuramu waliigalaniiru.
Waliigaltee mallatteessan sana keessatti Itoophiyaa fi Somaaliyaan birmadummaa, walabummaa fi tokkummaa daangaa akkasumas seerota idil-addunyaa UN akkasumas gamtaa Afrikaa jalatti eeraman kabajuuf akka waliigalan ibsanii ture. Kana malees dhibdeewwanii fi dhimmoota falmisiisaa dhiisuun fuulduratti akka waltumsan waliigaluun isaanii kan yaadatamudha. Haa ta'u malee akkaataa raawwii waliigaltichaa fi qabxiiwwan murteessoo ammallee ifan taane akka jiran qeeqni ka'aa tureera. Kana keessaa tokko dhimma waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand yoo ta'u, kana malees waliigaltichi haala tokkummaa daangaa Somaaliyaa kabajeen Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu ta'a jechuun ala haala kamiin ka jedhu irratti ibsi bal'aan kennamee hin jiru. Labsii Ankaraa kanaan boonuu ka ibsan Erdo'an biyyoonni hedduun hanga dhimma Somaaliyaa fi Itoophiyaa mariin fixuu keessatti hirmaataniiru. Garuu dhimma kana furuu hin dandeenye jechuun dubbataniiru. Kana malees pirezidaantichi ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin hariiroo addaa qabaachuun isaanii mariin sun akka milkaa'uuf haala mijeessuu eeran. Akkasumas tarkiin biyyoota lamaaniifuu deeggarsa akka taasistu ibsaniiru. Somaaliyaa keessatti hojiiwwan investimentii hojjenneerra. Kana malees dhaabbilee shororkeessummaa Somaaliyaa keessatti argaman irrattis tarkaanfii fudhanneerra. Itoophiyaafis deeggarsa dinagdee fi ittisaa irratti waan dandeenyu hundaa gooneerra jedhan Erdo'an. Waliigalteewwan gamlamee haala Itoophiyaa karaa Somaaliyaatiin ulaa galaanaa ittiin argattu ilaallatan xumuruu dabalatee mariin teeknikaa guraandhala bara 2025tti eegalame ji'oota 4 keessatti xumuramuu akka jiraatu waliigalticha irratti eerameera. Waliigaltichi gumaacha loltoonni Itoophiyaa argama gamtaa Afrikaa jalatti Somaaliyaa keessa taasisaniif beekamtii kenneera. Somaaliyaan wareegama loltoonni Itoophiyaa kaffalaniif beekamtii kenniti ka jedhuu fi kanneen biroo waliigalticha irratti eeramaniiru. Jalqaba bara 2024 Itoophiyaan naannoo Somaaliyaa irraa adda baatee of bulchaa jirtu Somaalilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessuu hordofee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu wal dhabdeen uumamuun isaanii yaadatama. Mariin araaraa Tarkiitti marsaa 3 taasifamee waliigalteen xumurameera. Waliigaltichi Ameerikaa, Yuunaayitid Kingdamiif gamtaa Afrikaa dabalatee biyyootii fi dhaabbileen garaagaraa dinqisiifataniiru.